galu osoo immoo mucaan kun dhukkubsachuu ta'uu baate mucaan hojii seenee hin dalagata ture mucaan garuu dhukkubsataadha mucaa opereeshinii ta'uu qabda firee isaatti dhukkuba siigalee oo dhiira taate ati dhiirayyuu jedhee siyyuu yaadu firee dhukkubaa mucaa opereeshinii ta'uu qabaa jedhanii diraama 10,000 gaafatanii mucaan diraama 10,000 miti birrii Itoophiyaa 10,000 qabu ilma hiyyeessaa hin beekta atu akkamitti akka fichisiis abbaa isaa saggaa gurguree lafa gurguranis as erganii atu hin beekta ganna tokko baatanii siigalte mucaa kaansel godhiiti waraqaa kaansileeshinii naa ergiiti mucaan gara biyya isaa haa galu silaamoo mucaan kun dhukkubsataa ta'uu baate okay si caalatti biyya tana keessa jiraata ishee akka amma qooste kanaa miti mana asqishaalichi deemu laa إيران بوجسين شوفوا العرب إيران بوجسينا والله العظيم دبرتي بوجس أشجري لهم دبرتي يو أرتلي وهلا يعني ما نسيتو كلو جرا بوتة الرابع علم العراق لا يتبعو نت ياسازنا جرانا نياتي دوغا با جرانا نياتي الكفودة جدي نمبيكو تيمبيكون جاتي إن المنامات إيه جاتي إن أروموتا إيه في الليل دانك كبر دجالي جاتي إن أروموتا إيه في متروسا برالي تيان كبر إيه مجال ilma nama waan ta'eef siigalte kanaafiyyuu astala deemtee teettee tiktookii irratti teettee ilaaliniiti mucaa hin beekta kaansileeshin isaa naa ergi kaansileeshin isaa ergillee hin barbaanne saniyyuu hin barbaanne abbaa kaampaanicha irraa fiddeen yookiin nama isa kaansel gochuu danda'u lakkoosa ergi mucaan baatii taphatiniiti mucaan du'aa jira dhugaa rabbi du'aa jira akkatti inni bula isaaf rabbii bichatu beekumnatti bataam ne taamamoo luchu mucaan baay'ee dhukkubsate baay'ee rakkate dhugaa rabbi nama rakkisi nama kamiyyuu rakkisi siillee moo rabbi sin rakkisi oradii biyya ormaa jirta haadha tanteetitti nagaan kan garuu mucaa kana kaansel godhi waan biraa sin kadhatin nami birrii naa deebisiin hin jedhin jiru nami mucaa kanarraa birrii nyaatte birrii isaa kafalchisiin hin jenne maatiin nuu gaggeessi nuu galchiisiin jedhan akkami sabbata haadhatirraa bar birrii 50 deebistee tikkeetti akka galuu hin dandeenye osoo beektu akka tikkeetti sun biyyatti galuu akka tikkeetti san inni galuu hin dandeenye kaansilii malee akka inni galuu hin dandeenye osoo beektu birrii fichisiistee tikkeetti murtee galeettaan harka qullaa akka hin taane osoo beeku baatte barra koomiti oradii kun hojii keetti dirqama keetti beekuun siigale beekuun kana dirqama kee fedhii keellee miti dirqama keetti immoo ammalee dirqama keetti mucaa kana galchite simatutti gaafatama haala tokko hiitii as jirtiimi hattoon birii namaatiin kaboolchii baaste idimee likki durii birrii asumee nyaattiyyuu bara amma gara dhiiraa deebite malee bara meeqa guutuu birii dubartii nyaattu so birii dubartii nyaattu amma moo dhiiratti tarte taraanta dhiiratti kabiyya jiru nyaattu illee kaas jiru nyaattu bara kabiyya jiru nyaattu hiyyeessa bara biyya lafa gurguranii yookaan qotiyyoo gurguranii yookaan liqeeffatanii maa jiru keessaa baane maaliif dagane dubartiyyuu akkamitti akka biyya arabaa dhufne eenyutu dagatta marti keetiyyuu hin dagattuun beekta tokkichisa kama social media lafa dhiitu kun marti rakkate ka bira tare rakkate ka liqeeffattee haati ergite ka lafa gurguranii ergan ka qotiyyoo gurguranii ergan ka xaaxaa meeqan dhufe bara mana nama bochisuun isin hin dabbaruusi maa sabni biraa akkasitti waliin bochise isinummoo maa saba biraan bochisne saniyyuu miti maalumaaf isinummaa saba biraan bochisne kaboo qabu dirqama oromoo ta'uu qaba saba biraa osoo taateen bochistan wallaahi aziim bochistani silaaqaa bakka isin jirtan isin fidan qaata silaalaa namni isaanii boohee guyyaa lama kararra buluu miti xiqqishuma namni akka tuquun hin barbaadu kagaru ka ogumu adduma ammoo ka arsiin mu adduma baran kanaannu arsiitin mu adduma ta'e adduma
Ooltii takka keessa waliin nyaatanii wal nyaatanii. Nami gargaaru tokko hin jiru namni asun sheer ittiin godhan hin jiru. Asli sheer godhee jira. Mubaarak Musammaa sheer godhee jira. Jarri bakka paantii qullaa dhaabbatan malee bakka akkana isaa dhufti dhageettee dhufti amma. Horoo namatti lakkooftii ana bira dhufti. Hin dhuftu jarri bakka akkanaa. Bakka akkanaa dhuftu jarri bakka dhuftu qabdi. Bakka akkanaa dhuftu sheer itti godheera. Eengadda laalqabiitu sheer itti godhe. Midhaan irra akkasiin. Midhaan amma rakkoon isaa birrii miti sii galtee. Midhaan rakkoo birrii miti. Tikkeettiin irraa murama. Waraqaa kaanseeleeshinii isaa bicha ergi mucaan biyya abbaa isheen haa galuutu. Haati haa badadattu. Abbaan haa badadattu. Mucaan warratti haa galu kaanseeleeshinii maaltu sirraa boo aboo yoo inaafa waanyummaan ta'in malee birrii isaa qararraa nyaattee fixatteerta. Amma kaanseeleeshinii isaa kennu maaltu sirraa bu'e. Rakkoon kee maaliin? Yemin ምቀኝነት ነው ወርቃ ረክ ካንስል ጎቴ ዲከኑ ማል ሲዲቤት ሞርቱ ተስጠሉ ማረኩ ቀብ ወርቃ ካንስል ጎቴ ዲኖ ከዲቴ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نبو ماري مجام مسكينة والله باقي قرانا من يعتمالتو تأيه. أنا بوليت متي قرا برا تريوان نبراتو جراتي مجان قرا وان برايونا من يعتا قرا متي. مجابي يرى في دنيل. جاتوكو إيغتي ساني بود هجي سيني هجي دلقون دندين مجان أكوساتي. أكوساتينا دراما كما قراني نيو برشيني تاو قبدا فريس أكوبات أني مجيجا. ويشي ويني بانغاتي دتون دندنف كره بيا غلو قبامات لين غلو قبا اوريدي مجان كون بيا غلو قبامله وان دلغتتين اتينا كما متكون قبو سيغله والله بايره كل انا مثلا بيكتا انا مثلا اسمع جرت اسمع مجال جرت مورتو تمرني مون ايره انا مديرتي ديره بوتشي سيبرو شمارو ديره بوتشي نورمال والله أنا كان أرومكن ممكن سما بيا جماعة معلومة نويا مستي معلومة نويا والله. وش كأرومو أدوما وي منقشك شيء. درجة بيننا أنا كهمو. في مسوت أرومو ميك أتجرا مالتا جريو مجاكنا سيسي سبوان ما تتسفين جندا. في مسوني بككنا يسار في تيتي وي في مسوت أرومو أجر رديس. ورا دبي بلا ما تتوبي وكان كيس أصلي فات شيري قدي أصلي فا مبارك تكوش يوم تقرر فتا يسيو ويا أنا أبي قبائل مبارك شير قدي جرام ما يقول أي فرج جرام مبارك نالالون دندين التشير قد أور بيت أور فان سابيت يوكي يا فان أروموكي ياتف كجرات الكوميتي يا جماعة نمني أسجل جرتاني تكو كفان اللي نكبير شيري تقول آمي أدرا شيري تقول فيديو ترجع مبارك ترجع أصلي ترجع هايو أدا ما كون أما شيري تقول أنا تقول لي سلال أنا تقول لي والله غرغر مو كوايو أما في مسوته غرغالي كوسة تجرا نما خيا كمو أسوسة إيركم بيتي مجان كوسة تجرا فينشاهون دندو إني ديرا ما تم ديرا تكن هاغنا غراجبات أسر لما فهمو برين إني باستو كنتر وان إني إسر بربادو كانسليشن يكم تكيتي رامورا كانسليشن ساكن لنا كنو دي دبيكي واتسابين غافتيرا مجان واتسابين كرا واتسابي غافتيرا إيه أرى غافتيرا ما سددان إيش مي ألتقو نما أولغلتي نما تكوشي نمني يادا نما لالاتي نما لاليتي نما تكو أولغلتي إيرا أولغلتي شير قدا يا جماعة جولين أرمون الكتير ما زرو جولين إيراك يسطو درا ربي صدادا جولين إيرا ربي صدادا بالريف جتاني جولين كن يفدني كراتين غتينا المون نما ميقاتو دو أجرا ميقاتو بريكو ما إباشان كو ما إبا أفر فيدينو براتين وسو أرجنو ميقا غيسا جرا دو أم ميق أوف برا دبا جرا
Manna jiru tanaaf jecha jiru gabaabduu jiraatu tanaaf jecha akkamitti obboleessa kan ke'atu nama hojjedhanitti nama akkas gootu. Abboo gara jabeenya Oromoo kana maaluma godhuun jedheen. Namni akka Oromoo birriif jedhee garaa jabaatee wal gurguruun jiru. Gaafa garaa jabaattillee barsi nama ofiit irratti malee nama hambaa irratti miti. Nama hambaa miila dhiitee jiraatti kijibdoon. Miila dhiitee. Nama hambaa nama tokkollee akkanan gootu nama hambaa. Nama ofii akkas gootu. Qe'een qaraayyuu namuma cabsitiimi. Hayyaatu dubbadhu mee? Hayyaatu dubbadhu. Dallaala eessatti dubbadhu? Dallaala Dubaay. Dallaala Dubaay. Dallaala Dubaay walumaa galatti maqaan keessan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam jiraadhati akka. Nagaa wallahi maal ta'e isaa mucaa kana odda kalee isatirraa gadhiisaa jirta. Biyyarraa dhufee hojiin galchine hagamma. Galchanii hojii hin dandeenye hojjechuu hin dandeenye mana yaalaa geessanii ennaan yaalamuu qabaa dirhama 10,000 jedhanii mucaadhaan. Eeshi maaliif hin deemne karaas maa biyyan galchine dallaal isaan beektuut? Ni dhoggate dallaal isaa dallaalumatti dhoggate ijoollee qe'ee isaati dallaal ijoollee safara isaati. Nama sirrii wal beekan. Kaansileeshinii kennuu fidide? Kaansileeshinii kennuu fidide rakkisaan. Maanta wallee fireere voloofisin bu'aa wanti baay'ee sin barbaachisu adde kaansalsii godha. Kaansalii ni jaalatee godha amma maaliif mucaa rakkisaadha malee. Laa jechuun ati amma mucaan haa deemu gara biyya haa deemu barbaaddaati riivoloofiis dawwaltee anama jechuudha akkanumatti mucaan obboleessi kee dhufee as jira beekta. Amma ji'a ja'affaa keessa jira. Hojiillee seensisuu didanii akkasumallee jechuudha mukaalifaa keessa seensanii fiisallee irraa jijjiiruu didanii mukaalifaa keessa jira beekte. Amma bakka ifadhee deenga daree voloofiisa dabalee jennaani kaansal naa godhanii kaansal siyaa godhanii bakka galuu hin danda'a. Mun qarqaarraa kan hin dinne. Lubbu ijoollee dhiiraa tokko illuu galchime nama yaada qabu hin beekamu. Nu shamarran irra dhiira wayyaa gatu. Wayi wallahi miskiinummaa. Wallahi dhiisimee Dubaayii wallahi hedduu takka bakka baddee jirti dhugaa rabbi osoo afaan beekanii mootummaa biyya kanaa fuula cobsiisanii. Ara birrii keenyatti afaan jirru obboloota keenya finna jennee jooyaa jamaa wallahi nun biyya namaa keessa kun akka taane taane. Ifamuu qaba abboo dallaalii nurra wallahi seeraan haa dhufanii bakka kara seera qabeessaatiin haa dhufanii biyyoo dhufuu odan. Maali kun akkatti yaa'an abasaa kana kan arginu. Wanni rabbi asirraa jirtu fakkaata ishiin jedhu. Bimboochisina ka wallahi miskiina wallahi mucaan garana nyaata jira dhugaa rabbii guddatu. Wallahi meeqa akkatti rakkatee jira bara Dubaayii keessatti wallahi. Salaamu alaikum dhagaamu sagaleen kee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amshir jaani maalo biyyallee maal galam taa'amma danda'ame yoo waan fiizaa isaa kun dalagamuuf waan maluun ta'u taate waliin guuranii qarqarsaa osoo dalagamee fi gaariin ta'u jechuun amma innillee egaa bahee akka ilma namaa tokkoon dalaga dhadhee biyyaa bahee jedheeti warroota foloowarsi gurguddaa qabu kanneen fageettanii akka fiizaa isaa kun jechuun yoo waan kennuu namichi ta'u taate akka jijjiiratee yookiin jiraatu. Lammaffaa ammoo namni inni dura isa fide sun nama naannoo isaati moo nama akkan? Nama qe'ee isaati. Kaqee isaa ta'e rakkoon qabu san gara hundaaniyyuu argachuu danda'a. Ati garuu hin gaddin jedhiin obboleessa keenya Amshiiri waa hundaanuu sima wajjin jirra. Haga nama qabdu homaallee hin taatu jee itti miini rabbumatu jira Amshiir jedhiin kun waan dammoo nama hunda irratti xiyyeeffatu isa bichaallee hin taane garuu jabaadhu. Obboleessa kiyya rabbi si haa laaffisu garuu namni hin dalagadhaa biyyaa ba'a ilmi namaa kun haga namarra walitti akkanuun kunuu maali uma Oromoo tanaa wallaalle wallahi. Isaa dhukkubsataa kana sanuu osoo fayyaa qabaatee inni dalagaatti boonee baraata ooyishi. Isaa dhukkubsataa akkamitti namni biyya tokko hin yaanneef akkamitti gara biyyaa galchuu hin dandeenye yookaan immoo gara biyyaatu galuu miti of keessattuu gargaarsa maaliif hin gooneef? Amshiir jedhiin inni dammoo akka yaanne qaama waan baay'eellee isa yaachisiisuu miti amma qarqaarsuma xiqqoo barbaada malee yoo biyya galuu barbaade seeratti illee haala imbaasii asirraallee waraqaa jechuun nama biyya biraan jiraadha guwaatanii garuu akka imbaasii Dubaay illee deemee waraqaallee barreeffachuu hin danda'a akkasii natti fakkaata. Seerri dammoo isa bichaa fi miti kan lamu seerri kan nama hundaati. Nama biyya tokko ta'e homaa rakkoon qabu eessayyuu si jedhaa deemu ati garuu hin yaaddee hin je'ani waan danda'amu nullee jechuun osoo bira dhaabatanii akaawuntii wayii baasanii haga danda'uun abbaan waan iyya inni